دفا وليد الدبرسة يرون قبورة قصدتين دبتشوا في دوان تنا أكيسين دبرتون فينه مالف أجندة دا كبسيفة مقبدي أجندة دا ميديون اللي ردلوك أبوان خان سريت تشودا جيتنا منا ميديان هندي ميديان أورمون قبض هندي وان خان كجاري ترى دبتشوا كمان جتشو خدران درا واي خليسة استين مينيسوتا يوخان موتومان مينيسوتا يوخان غفرنر مينيسوتا نموني أفرت على رملتي سني ريكوغنيشن خنني نوتي هواسني أورمو قدارا نجدو أرجما يسساني دقيني جرا واني موتومان أبي يقول أجرخون وان تقولاتي جاءني تلاتة سرت بريسني ورّه دم هند مكان واني جراتوتا مينيسوتا خيس جران المان أورمو هند ريكوغنايزين قدشوران إرملتي سنتروت ستيت ديبارتمنتين ستيت هاجتشو خون هندي وان غاريت عليها ملتي سني خننت عليهانتون مال بوانو قبدي بوا قدانو قبدي بواني سينو قبدو تبرا لبسي أمستي انترناشنال باسي جرا كونغرسوني أك فيدرالتي نموني دي دمي وهي إرملتي سني نو خنني جريتشو إسي سني اللي مال قدشو قمنا إرتي ملتي سنيتي عليها سن إرملتي سني واني قلت شو قبنا يشوف مالف رجانو تاتي فريدم هاوس يجرا أمستي انترناشنال يجرا كونغرسوني رملتي سني يجرا أما خاستني مينيسوتا مو قوتو ما قوتوتي مكا أورمو ده هايوته ده من دوي وهون ده قلت عليها أنا سرت بريسة هواسا كوميونيتي خلي خنّي جريتشو خوني وان قدرة هواسني مينيسوتا جرتن فيار قد غلطوما أورمون هندي غلطة سنبراك أبدي كابسوني سن كابسيفتن أكا دياسبورتي إرجع سن كابسيفتن هاga أما بالبلاد ما جريتشو this is good. This good progress bereda da wan gari da wan nama gammachisu wanni khun full argacha deema jirti khara federala guddicha America deema jirti chu state ra fakkeenya steenni America gize jaan biyya ka Afrikaati biyya guddoodha Minnesota ugajan biyya ka Itoophiyaati governoref dandehe seera mataa fi qaba senatara qaba wa hunda qaba chu so arrantan isaan khun recognition kannani xalaatan gize barreessan xalaatan oromoodhaaf akka ragannu fayyadde chu namni baajeta baasu state Minnesota son taane federal America techu guddicha chu so isaan kana bira xalayaan ragaa gubbaan nu husama deema jirti waan guddaadha waan injifannoo guddaa takka akkasi fudhachuu qabna hawaasni Minnesota sochii isin gootaniif dalagaa isin godhaa jirtaniif dhugaa galatooma osoon dadhabin osoon hifatin keessattuu shamarran keenya dubartoonni hundinuu osoo dadhabne hin jenne ilaa achi jala bultanii waan dandeessan godhaa jirtan arraantana akka sanataratti akka governoratti waa hunda recognition isin kannaa jira jiru this is wonderful job xalayaa teenya tasila federal dheeyxee wanni gootu bu'aanu qabdi kun xalayaa kale state Minnesota departmentin state Minnesota kanne jechuudha kun waan guddaadha fayyaa argadha galatooma tatti antu ajendaan itti aanu nin jarjareetiin waan kana dafee fixa noof kolcha yoo dandeessa walii daddabarsa khabira maali fulbaana soddom booda Itoophiyaa prime minister miliyoona 110 qabdeechu Abiy Ahmed is not prime minister after now fulbaana soddom jaama malee akka seera biyyatti maal jaa mootummaan tokko wiixata dhuma ji'a fulbaana wiixata dhumarra guyyaan bu fakkeenyaaf wiixatni kun 25 irra bu'a akka warri seera beekuu fi akka warri keessa beektoonni dubbatanitti wiixatni guyyaa 25 irra bu'a jechuudha. Kanaaf yoo rabbiin jedhee Itoophiyaan prime minister miliyoona 110 qabaatti jechuudha. Maaliif inni Abiy Ahmed is now governor inni mootu. Ammaan booda inni mootummaa miti jechuudha. Kanaaf wiixanni sun 25 irra bu'a akka warri seeraa dubbatutti jechuudha. Kanaafuu fulbaana soddom haja malee fulbaana 25 irra bu'a wiixati dhumaa sun gaafa aangoo ifirraa dabarsanii kannan ha ummanni filatee dhufee fudhatu jechuudha. Kanaafuu nuuf haala amma keessa jirruun haala qabsoo gaggeessaa jirruun haala amma exactly waan qabatama lafarra jiru oggaalaallee fi waan diaspora fi ala jiru kanas oggaalaallee nuuf fulbaanni soddomni akka waan mootummaan san booda hin jiru jechuudha. There is no more government. Mootummaan heerri eenyutu dhoowwata heera mootummaatu isa dhoowwata jechuudha. Heerri mootummaa akki jedhu bakka bu'oota amma sadarkaa Itoophiyaatti namni heeraa fi seera guutee bakka bu'aa fi achi dabarfatee haayyate ummata Tigraay qofa. Ummanni Tigraay mootummaa isaa sirriitti gaggeeffachuu maaliif jennaan itti qophaa'ee jira bakka bu'aa isaa filatee jira bakka bu'aan isaa san dhaqee tarakkabee barcuma san fudhatee gaggeessa
ana akka gandatti akka godinatti bakka hunda aangoo xiqqoorraa hanga guddootti waliif maal godhan ka ummanni bakka buufate san qofa dhaqee biyya san bulchuu danda'a maaliif heeraa fi seera mootummaatu jechuu fulbaana 30 booda abiyyiin prime minister amti namu prime minister atis prime minister anis prime minister everybody prime minister biyya san maaliif ennan heerri biyya sanii hin ayyamuuf abiyyiin ajajuu hin danda'u jechuu waraanni mootummaa tokko dhufee abiyyi morma qabee gad darbuu danda'a jechuu ati seera cabsitee jirta akka seerri mootummaa ja'utti fulbaana 30 irraa ammaan booda hin jiru jaa jechuu mootummaan akkas jaa mootummaan kanaafu nuti fulbaana 30 booda namni biyya san kabulchu akka seera namni biyya san keessatti nama bakka bu'aa isaa buufate yoo jiraate akka seera Itoophiyaatti heera seeraa fi bulmaata waggaa 30 itti bulan kana keessatti bakka sanitti bakka bu'aa qabu ummata Tigraay qofaa jechuu that's it ummanni Tigraay already bakka bu'aa buufatee jira wiixata ji'a fulbaana dhumarratti kabu'u guyyaa 25 irraa eegalee warri Tigraay bakka bu'aa mataa ifii qaba jechuun hundi isaa namni aanaa bulchu namni ganda bulchu namni waajjira adda addaa keessa hojjetu kun hundi bakka bu'aa isaa lafa kaayatee jira jechuun akka mootummatti khabira ammoo yeroo gama Oromiyaati fi bakka adda addaa dhufte Abiy Ahmed he is not a prime minister anymore he is not a prime minister everybody is prime minister namu mootummaa mataa ifii ijaarachuu mirga qaba yeroo san namni si dura dhaabbatu hin jiru maaliif amma namu akka Oromootti wanni godhuu qabnu maali bakka bu'oota ijaarachuu qaba namni keenya qe'ee isaa aanaa isaa keessa lafa jala qophaa'ee bakka bu'aa abaluu na bulchuu danda'a jee achi dhaqee morma qabee gad darbu jechuudha liqaman bargandaa morma qabee gad darba jechuudha liqaman bar aanaa yookaan bulchaa aanaa morma qabee gad darbu ummata jechuudha maaliif jennaan he is not he no more soddom booda bulchaan ganda keetii abdallatee haacaa eenyu odaatee bal'isaatee abbuma fedhe maan taane liqaman barganda keetii yookaan bulchaan aanaa keetii bulchaan qe'ee keetii bakka fedhe haa jiraatu aangoon isaa fulbaana 30 booda hin jirtu jechuudha no more dhumatte kanaaf abbaan fedhe dhaqee kursii sanirra taa'ee aanan bulchaan jiru danda'a jechuudha takkaa nuti immoo akkasan hin goonu biyya teenya irratti akkasan hin goonu abbootii gadaa qabna manguddoo qabna waa hunda lafaa qabna jarri kun hundi lafaa ka'ee maal gochuu qaba aboo ammarraa eegalee nuti kanu bulchu si osoo hin taane isa kanaa jechuu mirga qaba jechuudha waraanninis ka ajajamuuf heeraa fi seera biyya sanii waan ta'eef namtichi achirra jiru ummanni naan ta'uu kuni xiyyaa miti hojii mirga qaba jechuudha maaliif heeraa fi seeratu isa dhowwa jechuudha koronaa jinni jaanka akkan jenne abiyyiitu carraa isaa gube Amerikaan nama 200,000 dhiyaatu irraa du'e jira keenya 200,000 190,000 dhiiraa dhume Amerikaa irraa sababa koronaa nama 190,000tu Amerikaa irraa dhume nama miliyoona 5 ol nama almost nama miliyoona 10 qaba Amerikaa filmaanni dhaabbate hin dhaabbanne because constitution inni kabajamaa jechuudha akka heeraa fi seeratti filmaanni akkuma ati grocery dheeytee qonqoo garaa keetii bitattu ogguma si dhukkube akka kiniina dheeytee bitattu kunilleen heeraa fi seerri biyya sanii waan kabajamuu qabuuf heeraa fi seera biyya sanii waan buluuf namni heeraa fi seera biyya sanii cabse Abiy Ahmed yookaan paartii biltsiginnaa jedhan geema siyaasaa waan taphataniif DNA farkishin bakka hin dalagan tana booda hin jiran abbaan araddaa bulchu abbaan aanaa bulchu abbaan godina bulchu abbaan naannoo bulchu abbaan biyya bulchu hundi aangoon qabaatu fulbaana 30 booda namni aangoo qabu uummata Tigraay qofa maaliif heeraa fi seera kabajanii maaskii fi uffattee social distancing keeyde filmaata kee gaggeessitee deemta koronaa maaltu wal fide hay walgahii ja'anii wali shokkifataa ta'an jiru jarri kun walgahii ja'anii kaan godhachaa jiranii nyaata nyaachuu dhaabanii hin dhaabne hujii isaanii idilee dhaabanii hin dhaabne kanaafuu koronaan filmaata dabarsuu waan hin dandeenyeef tanaafuu Abiy Ahmed prime minister Itoophiyaan tana booda waan Tigraay hin tahin hundi isaa prime minister ta'uu mirga qaba jechuudha qe'ee isarratti namuu liqaman bari ammaan booda atis anis hundi keenya prime minister ta'uu dandeenya maaliif jennaan heeraa fi seera biyya sanii nu hayyama jechuudha heeraa fi seerri biyya sanii akki ja'u nama ummanni bakka buufate bara
kuma fulbana asdeemu kana didda mishan irratti suni yeroo itti walii daddabarsan san dhiisa fulbaanuma 30tti hafuudhan akka afaan baratame sanitti fulbaana 30 jennu waan akkasi baratameef fulbaana 30 irratti Itoophiyaa yoo rabbiin jedhee prime ministeroota hedduu qabaatti jechuudha. Atilleen qe'ee keetirratti prime ministera ta'uu dandeessa. Namuu bakka jirurraa jechuudha. Mootummaa mataa ifii dhaabuu danda'a. Poolisoonni immoo maal gochuu qaban heeraa fi seera kabachiisu. Heeraa fi seera kabachiisu maali? Ummata gaafa fulbaana 30 booda ani bulchaa aanaati jee ol deemu ati bulchaa aanaati miti jee harkisee gad darbuu qaba jechuudha. Abbootiin gadaa waan ja'aniin manguddoon gandaa waan jettuun jara kana dhaga'uu qaba jechuudha. Jarri kun namu akka biitti isaa hin laaqamne akka bocalamne ka'ee bakka bu'aa mataa fi buufatu qaba jechuudha. Kanaafuu fulbaanni 30 dhihaatee jira. Fulbaanni 30 achiin nu haa gahu mootummaan Abiy hin jiraatu jechuudha. He's gone. Kaadireenis ni kutti. Warri bulchaanis ni deema. Hundi isaanii chaaw adios jettanii jechuudha. Adios nageetti. Ati ammaan booda liqaman barkiyyaa miti. Gibiraan maal nagaafatta atuu bulchaa miti jettaan jechuudha. No more gibira. Gibira kan nuun hin jiru. Namni akka fedhetti bula. Namni akka fedhe mootummaa mataa fi qabaata jechuudha qa'ee fi keessatti. Ya safar alaqaa yoo gobaza alaqaa nama dhufuu deemti. Very soon. Fulbaana 30 booda. Kanaafuu akka saniin taan nuti immoo Oromoon sirna gadaa qabna. Abbootii gadaa qabna. Manguddoo damiinnan qabna. Waa hunda qabna. Dafaatii lafa jala abbootiin gadaa damiinnoonni manguddoon hundi keessan nama aanaa isin bulchu, nama ganda isin bulchu, poolisiis qabaa mari'achiisaati. Hunoo akka seera biyyatti gaa isin dalagaan teessan heeraa fi seera kabachiisu. Kootu atis poolisicha, atis kootu milishaa. Dalagaan tee maali? Heeraa fi seera kabachiisu mee hayyee heeraa fi seeratti garsiisa. Maal jaa heeraa fi seerri kun akkana jaame kanaafuu abaluusan kaasii jettaniin jechuudha. Inni sun heeraa fi seera waan cabseef nuti gaa amma bakka kanu buufatu abaluu bakka buufannaa isaan nu dalaga jettaniiti itti dhaammattan jechuudha. Kanaafuu fulbaana 30 booda no more Abiyoot Kaasahuun, no more Taayee Dongora, no more eenyu ijjiguu qixaamu eenyu maqaan isaa gurbaa kan naayima nafxanyicha afaan Oromoo dubbatu kana itti aanaa pirezidaantii kana. No more Shimallis Addisuu Aragaaw qixaamu yaa Addisuu Aragaaw qixaamu. Inninis hin jiraatu. Tokkolleen hin jiraatan jechuudha. Walaa caaltuu isaanii walaa hundi isaanii tokko hin jiraatan jechuudha. Dehaa hin jiran aangoon hin jirtu isaan booda amma booda. Aangoo isintu filata isintu bakka buufataa jechuudha uummata. Kanaafuu akkasi bara. Khaytaan waa'ee barattoota irra dubbanna. Waa'ee barattoonni waggaa lama ol yuunivarsiitii keessa jirtan achumatti deebuu deemtan naannoo Amaaratti. Naannoo Amaaratti deebuu qabdan. Ajandaan kun is very crucial and very important. Sirriitti itti yaadamuu qaba, itti dalagamuu qaba jechuudha. Kanaafuu namoonni nu rakkisan barattoota, namoonni nu rakkisan qeerroo, namoonni nu rakkisan qarree, namoonni kun ijoolleen yuunivarsiitii deemtu, ijoolleen already waggaa lama ol barachaa turte yuunivarsiituma jirtu barattii jiran. Hin deemina. Naannoo Amaaraa hin deemina barataan Oromoo. Lakkii niin baradhaa Itoophiyaadhaa jettee yoo kakaatee deemtaate nuti siif hin boonyu amma sitti himna nuti. Dadhabne waa'ee barataan dubbannu tana booda. Nuti waa'ee barataa tana booda hin dubbannu. Tana fitti mura. Isinis maatii teessanii bilbilaati itti dhama. Itti dhama. Amma Abiyyi maal godhu deema? Shira dalaguudhaaf ijoolleen Oromootun akka naannoo Amaaraa dheexee dhumtuuf ijoollee harka guddinaan akka isaan naannoo Amaaraa ramadaman irra dalagaa jiran. Yoo as ta'an yoo Oromiyaa keessa ta'an nu jeeqanii yoo Oromiyaa keessa ta'an gaafii gaafata yoo Oromiyaa keessa ta'an akka fedhan waan ja'aniif barattoonni Oromoo ciccimaan keessaa gulaalamee gurguddaan baay'inaan akka naannoo Amaaraa deemuu gochuuf deemaa qophaa'aa jiran jechuudha. Kanaaf ijoolleen teenya takka naannoo Amaaraa barachuu hin qabdu. Yoo fedhan naannoo kibbatti haa baratan yoo fedhan Tigraay dhaqanii haa baratan. Tigraay turre seefiidha. Tigraay irratti irra seefiidha ijoolleen. Seeftiin isaanii achitti irra eegama. Yoo fedhan Walaayitaa dhaqanii haa baratan yoo fedhan Sidaamaa yoo ramaddiin isaan keessa haa fudhatan. Sanii achi Oromiyaa irraa ijoolleen Oromoo bahuu hin qabdu. Qeerroon Oromoo barana yuunivarsiitii jalqabdu yookaan ta waggaa lammaffaa already achumatti haa fixattu jedhan akka Oromiyaatti transfer godhamuuf ammaan gaafachuu qabdi qeerroon Oromoo. Inuma Abiyyi wali qabeeti ijoollee jajjabduu na rakkiste je'eeti wali qabee naannoo Amaaraa geessu deema. Achitti ficcisiisu deema. Akka kun hin taane yoo barbaannu taate amma lafa jala osoo yeroon hin geenye lafa jala miidiyaan keenya uffisa bareedaa kan nuuf qaba. Akka gaariitti uffisa gaariitti kan nu qaba. Irra dalagamuu qaba waa'een barattoota.
خوقالما نانو أمارتي باردار يونيفرسيتي برچاتوري نانو أدى نانو أمارة خبرچاتوري وقاسة دفايسا هين فدو نانو أوروميا نادبرسا جونكم تاك خايمو برانا خات أموري أتشرا مديني سجيسمو ديدو يو ديمي أسمتي صندوق ريفكا تولفتي هادي مغند ساني برتي إيه أبان جالتك إيرون جالتك أرين جالتك نانو أمارة رمدين سجيسي ديمتي صندوق ريفكا بيتت لوتي من خايت لوتي موري خيسن أو قادم تحاسي بوين we don't care نوتي نونغلچو مالف شراء أبيين إثيوبيا بتأمت إثيوبيا موتو مان كم نتنا خيسة أتي ونما نانو أمارة ديتي برتو فنجر تانا جلموري في التيم إيه أكا غاري جلمورا في التيم ورّي وقال ما يونيفرسيتي برتني وقاسة دفا وان أتشما كونتينيو غوتني إسينو akka isini dabarsan akka isin naannoo Amaaraa dhaquu fedhiin qabne ammoo marraan didaa jala ilmi Oromoo guutu diduu qaba naannoo Amaaraa deemu maaliif diraama isin irra dalagan diraama isin irra dalagu deeman wali qabaniiti joollee jajjabduu joollee barnootaan tooppii taate joollee qabxii babbareedaa fiddu joollee Oromoo ija taate qarree fi qeerroo maal godhan naannoo Amaaraa si ergu deeman amma wayyeessanii akka gaariitti ka Amaaraa as Oromiyaa fidan achitti waan fedhan godhuun danda'anii yoo xiqqoo sohoysan Amaaritti yoo gabbaha yoo fedhan akka feene goosifnaadha kanaaf Oromoon naannoo Amaaratti deemu ramaddii didu qabdi jechuudha kan akka gaarii jala murree ijoollee teenya sitti himuu qabna maatii isaaniitti himuu qabna kanaaf tana miidiyaan Oromoon qabdu hundi uffisa gaarii akka gaariitti waan kana irraa dubbachuu qaba ilmi Oromoo takka akka miilan qaame never ever wama balaan samii buute way lafaan qatti ha balaan buutu malee qaraatiin sun hana raaftu malee je didu qaba that's it didu qaba university naannoo Amaaraa dhaqee barachuun qaba that's it amma dura reefka isaanii abdii waaqofa joollee gaggaarii san miskiina haadha abbaan qoraan cabsanii itti kannan ajjeesanii galchanii guyyaa takka nam dhaqee mimaan raaqeen jiru joollee dina san naannoo Amaaraa dhumte maal jechaa turan itti ashoofaa turan jechuu kanaaf arraan tana ilmi Oromoo murtii mataa isaa murteessuu qaba maatiin isaa murteessuu qaba akka Oromootti akka hawaasa murteeffamuu qaba everybody murteeffame ilmi Oromoo tana booda naannoo Amaaraa dhaqeen baratu tana jala dhaqee murachuu qaba jechuudha soo kana ajandaa sadeen kana warreen boodara dhuftan galatooma nin jarjara waa'ee xalayaa isteenni Minisoota khaleessa nuuf kanne sun xalayaan sun injifannoo gaarii warri Minisoota gootaniin dhufte xalayaan sun ragaa warra mallattoo koongresoota mallatteessan Amnesty International Freedom House warreen sagalee Oromoof tahaa jiran akka faranjiitti ummanni kun khaleellee xalayaan khaleetullee nuuf dabalataa jechuudha waan gaariidha warri Minisoota fayyaada galatooma isin jechuudha waa kanarraan dubbadhe ajandaa number 1 kaytaan waa'ee fulbana 30 booda Prime Minister Abiy wanni jaan jiru Itoophiyaan Prime Minister miliyoona 110 qabaachuu dandeessi ummata Tigraay irraa qannasaati kaafe hundi ani Prime Minister yoo jee mirga qaba jechuudha maaliif akka heeraa fi seera biyya sanitti fulbana 30 booda mootummaa wanni jaan jiru jaa heeraa fi seera biyya sanii koronaan akka heeraa fi seera biyya sanitti fulbana 30 booda akka filmaannin gaggeessine dhorkuu danda'u koronaan nama nama 200,000 Ameerikaan 200,000 dhihaatu irraa dhume filmaata gaggeeffachaa jirti Ameerikaan nama miliyoona 10 jira dhihaatu qabame filmaata gaggeeffataa jirti qonqos bitachaa jirti dukkaana deemte filmaatas gaggeeffachaa waa hunda gaggeeffataa jirti jechuudha kanaaf Abiyoot Kaasahuun diraamaa isaan dalaganiin sababa filmaanni dabruuf waan hin jirreef asirraa eegalee Abdallas Ahmadis Caalaanis Caaltuunis hundi gurguddaa xiqqaan guddaan Prime Minister ta'uu mirga qaba dhaqee waajjira seenee aanaa Prime Minister yoo je mirga qaba maaliif jennaan akka heera seeraaf biyya sanitti bulchaan aanaa hin jiru ka godina hin jiru ka gandaa hin jiru Prime Minister wanni jaan hin jiru President Shimallis Dongoraan hin jiru tokkolleen hin jiru jechuu maaltu dhorke heeraa fi seera dhorke namni kana asirratti heeraa fi seera kabajee taa'uu danda'u warra mootummaa keessaa warra nageenyaa qofa jechuu isaan aangoon isaanii maaliif isaan filatamanii achi hin teenye kana achi warri filatamtanii achi teessan hundi keessan aangoon teessanii dhumatti jechuu Abiy irraa eegalee hundi keessan hin qabdan jechuu aangoo kanaaf abbaan fedhe barcuma ol seenee ana Prime Minister maaliin si gargaara maal si haa gargaaru jaallo maal si haa gargaaru jaallitti isin jedhu mirga qabu waajjira seenee waajjira aanaa hottu gabbee jedhee fedhu kaalchoon fedhu dhiite deemaate amma booda bulchaa kiyyaa miti abbaan fedhe ol seenee kursiirra taa'ee maal si haa ajajamu isin jedhu mirga qaba jechuudha heeratu hayyamaaf
خناف سنتي مو أكسون تاني ورين بودر نفتني في رسني دي بيجرا خنافو أكسون تان نتوني قولو كمنو أبوتي كذا كمنا سيرك كمنا جولي جبدو أينو أنا بولشو دندا هاي خطتي سي أما بودا بولشان بوليس هم مريحتني شو أينو تو جندا بولشو دندا أينو كأي بولشو ده شو خنافو عشان تون جلا أول ديجا مو كبدي شو أما بودا أكسيت لما تيجي يعني سي إكسبارد تان إكسبارد يعني توكو مالتا واني توكو هيرافيسير أكنياتاتي نياتا توكو جزء خاطئ oomishte maal goota expiration irraxis hanga khabira haaronni oomishame shelfi yookaan durji yookaan madardara sanra dhufee guutamutti maal goota nyaanni kun guyyaa fulbaana 30 irratti hin nyaatini nyaanni xaasaa kun expired tahaa sin jaanii jiran kanaafu nyaachuun qabdu jechuudha yoo nyaatte summiidha saniifu nyaanni madardara yookaan durji yookaan shelfi irra taa'u kun expired ta'ee jira jechuudha kanaaf abiyot kaasaawun faan warra expired ta'e shimallis dongoraa faan warra expired ta'e taayee dongoraa faan warra expired ta'e bulchitoonni ana expired ta'an jechuudha kanaafu amma maaltu dhufa nyaata oomisha haaraa oomisha mi'aawaa oomisha calleeffameetu ol dhufee durjii yookaan madardara yookaan shelfi irra guuramaa jechuudha san dheexee bitattee nyaatta jechuudha kanaafu hin jiru aangoon abiyyi faa expired bakka that's it after full banatary they are expired ta'anii jiran jechuudha خنا أجندة لما فاتي خبرة واي برتوتا هذي واي برتوتا جولين تانية هنگا بيتسون تسقب بويته هنگا بيجي متاخينيا جارنود هنگا هيوني خيني هندي كمانيت هنگا أوروميان وهندي تسقب بي أرجعتوتي نوتي جولين تانية برنا وني إسين يونيفرسيتي نانو أمارة برتوف هنجر أبان جالتي ده كمرجساتي أنا لبوتة ترتي ستي مرتيسو إمو سيد أمتي برتي قافت إيته shira isaan sirratti xaxuutaan tana bartee deemu qabda yoo duute mataa keetiif duute yoo jaalattee dheete siitu